Ani sinirraa dhimma hin qabu. Maal barbaaddee dhufte? Namicha Suraafil jedhamu sana. Anis suma barbaadaan ture. Amma eegee qirreensaa qabatteerta. Kana booda filannoo natti qabdu nyaatamuu qofaadha. Eegee qeerransichaa waan hangadhiisu sitti fakkaata? Wanti kun siif taphadha jechuudha? Ammas bakkaa fi yeroo sirriin ta'an irratti argamta. Namoonni sun karoora sana waliin erga walitti dhufeenya qabaatanii akkamitti dabarsanii saallatan? Akkanatti akka yaaddu ni beeka. Jarri kun isa waliin walitti dhufeenya yoo hin qabaanne qorannoo gadi fagoo irratti hin goonu jechuudha. Namticha hubachuudhaaf akka hojjetaa waajjira nageenyaa taatee osoo hin taane faallaa isaa taatee yaaduu qabda. Akkamittiinis as seenuu dandeesse? Waardiyoonni kee hagas mara nama gaariin turre. Maal barbaaddeeti garana kan dhufte? Egaa wantoota lamaan tokko fudhachuun dhufe. Maalumaaf osoo teessee waliin haasofne wayyuu gaaffiin koo waan dheeratuuf. Maal barbaadde? Meeshaa harka keessan irra jiru. Meeshaa? Eeyyee. Meeshaa maali?